Gareen Finxaaleeyyii Amaara Faannoo Goojjam ofiin jedhu karoora akkamiin socho'uu akka qabu sanada inni qopheeffatee jalaa miliqee bahuu odeeffannee jirra. Gareen bilisummaadhaaf qabsaa'aa jiru Itoophiyaaf uummata isheef jibba inni qabu sanada kanarraa hubachuun nama hin rakkisu. Sanadni garee kanaan qophaa'ee garee Iskindir Naggaan hoogganamuu fi qaama hidhattoota garee ofii isaa keessatti illee sodaatu akkamiin akka balleessu kaa'eera. Tarsiimoodhaan saamicha isaa jabeessuu akka qabuu fi saboota adda addaaf ilaalcha qabu ifattis ibseera. Odeeffannoo dabalataan waanuma guyyaa iccitiin marii goonee galgala miidiyaa hawaasaan argaa jirra jechuun Jaalibbisaa Tugee dubbate. Marroon dhiphina keessa galuurraa kan ka'e sababa marii jedhuun guyyaatti si'a 3 ol hooggantoota olaanoo fi gorsitoota isaa walitti qabee marii gochaa jira. Haa ta'u malee wanti mari'atan hundi iccitiidha jechuun waadaa waliif galanii gargar ba'anii tokko osoo hin hafneen miidiyaa hawaasaa jala ba'aa jiraachuu dubbachaa jiru. Abdii kutannaa olaanaa keessa kan jiru Jaalshoodeen irra deddeebiin keessoo keenya qulqulleessuu qabna jedhee itti himullee dorsisaa fi arrabsoon alaa furmaata dhabee jira jechuun beekameera. Itti dabaluudhaan yeroo dhiyoo asitti iccitiin keenya hundi ba'aa jira waan ta'eef firaa fi diinaa adda baasuu dadhabuu keenyarraa kan ka'e yoom akka galaafatamnullee hin beeknus jedheera. Jaalebbisaan tibbana dubbii godheen akka itti fakkaatetti hunduu miiraan guutamee dubbachuun kun balaa fidaa jira kan jedhe yommuu ta'u amma har'a deebii haasawaa godheen guyyaa iccitiin marii goonee galgala miidiyaa hawaasaan argaa jirra jechuun eenyuun illee akka amanan wallaaluu isaanii odeeffannoon miliqee bahee nuuf ibseera. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota qophii keenyaa odeeffannoo wayitaawaa qabnu asumaan golomnaa yeroo maraa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa galatooma.